Gorseettudha. Amma firkan. Otu jinummaa ta'e. Agaan sitti boo. Otu jinummaa ta'e. Yoo ati bishaan san isii obaaftee anis ibiddaan isii obaasaan jeenii ture. Naaf inni akkasittiin itti dhaadachuu ture eda. Maaliif inni itti dhaadachuu? Ana akkaati nan obaafne. Mucaa kanaas jalaa hin fuudha. Ammallee hordoftoonni asirra na dhaga'ame. Anatti lolaan deemnaa mucaa kanaas jalaa hin fuudha. Jechuun lola laal obboleessa kiyya na dhageessaa fi cirkani. Barnaafatiin kun waliin beenu. Waliin beenu. An sodaata na dhajaanta na dhageenye. Yoo mata hajjii teessan osuma laaluun harkuun dhiiseera. Maaliif hin dhiise? Jaartiin tun irra shayiitu tafeete yoo. Ashamaa harka fuunee kabajamtootaa fi hordoftoota keenya jirtanii isiniin jecha durbiin garagaltee garagaggalaa dhufne garagaggalchuu eegallee har'a abbaa ilmaa intala mana kiyya jirtu taate amma afaan harkaa qabdan birattiin argama hordoftoota keenya karaarra deemee akkamiin nagaa kiyyaa fayyaa keessanii achittiin deemu jiraarree hanga dhumaa viidiyoo na hojjenna hordofaa isiniin hin jenne daarektumaan mana isaa dhufe hordoftoota keenya. Mana isaatiin jira isa bira abbaa kunoo as dembooti deem kaasilma haadhara as deem wanta kaati dhiiftee deemte as deem asirratti Hottuma ba? Kunoo laal hordoftoota keenya laala isa biraan dhufe maaliif hin dhufe beeytanii hordoftoota keenya edda waan hin jaartii isaa obaasuu deemu seete akka malee haqqisee qooqifatee maxxanfate viidiyoo qilleensa kanarratti. Anjaartiin dhiiraa kabaja qabdina biratti nama wayaatti irraan qofaafin kabajaan godhuuf mujrima sirrumatti mujrimaan bas hanganaawu isiniitu hordoftoota kiyya keessan na dhorku jira malee dhugumatti mujrima waan inni balleessa jees balleessaati baala keessan fokkotaasan hanganaawu isiniin galateeffadhaaran hordoftoota kiyya bara isin na biratti kabajaa guddaa qabdan maaliif beetani keessan na deebiftan. Ozon akkanatti isin gabbee isin na gorsitanii na arrabsitanii shabaka keessan na dhorku baattanii akka duraanii tokko faateetti amma nagee taatiin dhufee lafumarratti hordoftoota kiyya galatoomaa isinilleen if na barsiisaa dhufu jirtanii har'a isa birattiin argama mana isaatti caluma jedheen itti dhufe dawwalee fi eessa jirta jaartiin harkaa qabaayyeetiin dhufe jaartiin haadha ammaffaa harka jirti haadha ammaffaa biratti hin deebine kanaafuu. Isattiin isin dabarsamee yaada qabu haa ibsatu. Assalaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Akkam jirtan kabajamtootaa fi hordoftoota. Akkuma edaa bishaan kanaan si obaasa isiidhaan jeette jechuudha. Anilleen akkasumatti aaree sukkaraayamee micciirsiin nama bishaan san obaasi jeeni jechuudha. Naaf inni nu wallollee yaadaan jechuudha. Nama akka hiyyatti edaa viidiyoo aaraa takkaan maxxanfadhe dhugaadha. As deebisi narra dawwalee bakka kanaa koonnaan jee. Ayyaa'if deema jeetiin qophaa'ee giseen handaqu akkaan yaadisanii miti afaanuma nagaatiin wal simannee jechuudha hordoftoota keenya amma haadha mana kiyyaatis ni galchinaa na birin jirtu haadha amma birii jirtii jee isiidha galchina ammaan tana hordoftoota keenya. Hordoftoota keenya gaa kun oolaan mucaan laala kan na qabatee dhaabbatu laala hordoftoota keenya wallaahi mucaa kanan arkan eegaa mucaa kana arke booda garaatti hin jabaanne isiillee bas akka silaa isii gocha ishiitiin. Ittumaan jabaadhaasi garaasi jaartii dhiiraatti taate malee har'a osoo dhalaa lafa jirtu taate anuun hin beeka akkaan godhu maaliif anti yaabuun bodhu dhalaa harka osuma nama jaarsaa hojii jirtu akkana deddeemtu tana na aarsiti ta kana booda isaaf beeka garuu amma immoo isiin haadha amma bireerti anachitti hin deebine turiin haadhaa fi haadha amma faa wajjiin viidiyoo kana dalaganii kanaafuu hordoftoota keenyaa. Amma gaati ifirraan sodaadhee itti beektaa amma isiinis. Ana firraa sodaadhu. Ana immoo hordoftoota kiyya maslahummaaf hin dhufe maslahaa yaada jeetiin dhufe nagaan buusaa jee isa birattis akka ilmoota na deeffatu. Maaliif gara meeqaa shakkiin ta'a haati amma sababaan shakkiteeni intaloo san akkasittumu jirti. Ana amma deeffachuu hin dinne michii. Akkasittumtee viidiyoo irraa marte taa'e qaboo gataa irraa gataa yoo sirraa gataa. Taa'e. Waye. Haati amma akkasittiin intaloo san tumtee viidiyoo irraa marte waan san halkan sa'a 8 irratti irra dawwaleen edaa'u sa'a 8tti jaarsaa galchuu baannaan waan biraas qabataan jeen anaadha Ahmadiinis yookaan inuma kuttaa'uun jeen maaliif nama eegata akkasin maqayoo afaan irraa ollaalte gara afaan itti beeku jijjiirta. Waan gooteeti miti yoo waa godheef malee hordoftoota keenya isiisa
arra kaniin fageenya san deemee isa bira dhufe mush inni waa naa godhe mush galata isa maaliif tolumaa yaadaa borutti jirta lola namni naa yaada jeete hordoftoota keenya garuu immoo akka silaa gocha isiitiin jaarsuma kee sharmuuticha qabadhu faa ittiin barra akka gartee dhalaa hedduu buufataa ittiin sun dimaali namni akka fedhu dhabe kan feene qabata akka feene ta'a mana kanaa gurbaa biraas baate alaas bakki baateef sammijjaa'uu fi dide kanaatu isis mataa wareerse amma ati maal goota memma fakkeenyaaf haadhaa maffaa bira deemtaati dhagee firoo haadhaa maffaa bira deemta sibiratti illee an hordoftoonni natti aaruurra jeetin sibiraas dhufe jaartii ta'e dhugaatiin obaases hin jiru amma dhugaa rabbii asumaan aarsuu akkas ji'a sadaffiis an hedduu takkaan edesitti haaree barraan akkaan ayyaade gaa haganatti ati hoottu jettee bakka kana amma giseeti hoottu jettee reefuna dawwalta an waan biraatiif na ta'a jeetiin mucaara dhiiseetiin si dhufeen gara reefanatti cufe ani nama miidhuudhaa beeku eegaa hordoftoota keenya garuutu michiir yoo ati bishaan san isii obaaftee anis ibiddaan si obaasaan jeenii ture naaf inni akkasittiin itti dhaadachuu ture eeda maaliif itti dhaadatte an akka ati nan obaafnes nin beekaar jechuun mucaa kanaaf si jalaa hin fuudha ammallee hordoftoonni asirra na dhagayame anati lolaan deemnaa mucaa kanaaf si jalaa hin fuudha jechuun lola laal baleessa kiyya na dhageessaa michiir keenya barnaafatiin kun waliin beenu an sodaata na dhajaanta na dhageenye yoo mata haddii teessan osuma laaluun harkuun dhiiseera maaliif hin dhiise jaartiin tun irra shayidi tafee ta'u irra shayidii dhagaa gamtii shayidii taayyeetaniis kaniin akkasiin jedhu jaartiin jaartumaan kaanan qabuutan eegaa dirqama ta'a hordoftoota keenya osoo waan fedhinaan jee'uu isa niin fudhadhaaf yoommoo gara biraatiin kanatti deemu ta'an mucaa kanaaf jalaa hin fuudhachuu kooti yaansa sodaan qabu garuu gala aaruun keessan na gammachiise haalaaniin haaree dhiirummaa kee na agarsiise dhugaa michiir kiyya an dhiiraafis niin fuudha hordoftoota keenya niin gammadaaf dhiiraafis dhiira qoma dhoottee wanni kun akka mindattaati jettee loltu niin fuudhaaf nama sodaattuu qofaan naan taane naan ta'u namni sodaattuu nan irratti dabaliif naan jettee waan nama sodaattuu egaa akkasitti itti dhaadaddee giseen fi bakka inni liyaamatti dhaquuf hordoftoota keenya hordoftoota maal nan jee aboo akka kun hin taatu ati jaartiiteetiif lolte dhugaadha shahiidiidha yoo kaduutullee ati shahiidiidha naan jeeti na yaamee na gorsee jechuudha abu firkan hootu jinummaa teetin agaan sitti boo hootu jinummaa teetin dhageessaa michir mucaa dhiisiti agaan sitti haarillee dhiifama boo ay ambar namaatu hamaadha naan jaa malee ammeenyan qabu hordoftoota kiyya akka namni juusin san dhuguma rabbisan maashoon haati ammad gaabargaa sirriitti harkaan qabatte haadha ammadiifis niin deeggara maaliif hin deeggarini beeytanii lammadan deemtu isiinis haadha ammad niin deeggaranis lammadan deemtu jaarsa jala dhalaan akkasii hoggukas goote isiinis bultiisii yaadatti isinis bultiisii yaadatti jaarsa kiyya moo'ettee akkasitti hoggasirra lola anoo isa jaarsaan qabu jaarsa kiyya san akkamii ka isin akkanatti loltuuf kun kami haate amma loltuuf kami kanin dhiisee deeme kamiin isitti isaa dhagahamtu jechuufin itti dhiiseen hordoftoota keenya. Tolchite sirri goote anuu haadha ammad hedduu takkaan deeggare anuu hordoftoota keenya maaliif yoottan ammaa isii yoo achitti akkasitti cafeete ganaa baroomsa taatiif jechuudha. Baroomsa taatiif mana namaa hin dhahitu jechuudha biyya namaa jirraa waayee wayi biyya teenya jirraa qo'e. Kabajamtoota hordoftoota keenya mucaa kana kophaa kun ilaa baatii 4 guddisuu jira gurbaan kuni hogguun lafa laale na rifachiisa. Mush akka isiin boontee akkasitti chaappistik godhattee huullattee mana kiyya akkasitti na ciqilfattee haasoitu san no mana isaa ammaan dhufee mi'aan amma mana isaa eegaan dhufee uzaalama mokkana taatiin kaameeraa kana kaadhee viidiyoo isinii maree hordoftoota kiyya. Silaawwan mana hubannoo keessa qabu taate akkanatti hin deemu jira achitti hin deemu jira jeen viidiyoo isinii mara baatii 4 guutuu kophaa isaa danda'u jira mucaa kana. Takkanaati isiniin jaa hordoftoota keenya laaleetiin na rifachiise asumaanuu du'aayi godhaaf isuma kanaafuu rabbi si haa qaceelchuu jaa du'aayi godhaaf ani immoo isii ammarraa kaasee manni kadhaqee jiru na bira dhufee jira mana kiyyanii beekaa ammarraa kaasee anjalam deemu ninka jibu dhaqee haadha amma irratti hin dawwalaa fi dhaqee haa fudhatu jaartiisaa sanditti turiinumaa fi haadha amma itti direetiin ilaa mana kana fichisiisaaf manatti haasirra ifatu yoo fedhe dirqama taagaa kun xawwalwaallee akkanuma baalagee ifiifirraa deemtu hayyama jaarsaa ala deddeemtu akkam goona hogguu mana dhufte
inni nu sirra sifata gar isin hundittu amantee jirti mee isinu sirrooyte ma keessatti deebitee isinu sirba keessatti maaliif jennaan qoramtee jirti barbaree hundatti ulane ta'u guundaale wallahi barbaree hundatti ulan garuu antaayatu mallaala beeytaa hordoftoota keenya ni laale taasa narfachiifte jaarti haalaan rifadheete sabbaa saniitiin rifadhee haree viidiyoo tokko dhaadinoodhaan sa'a sagalittiin irratti dawwale wallahi haadha amma dhiroo viidiyoo nan dalagasanii jecha isaan hokkana godhanii jeen sa'a sagalitti itti dawwale ta'idaa sanin rifachiiste malee guyyaa duraa bagatumtee hin jee laakiin ta'idaa akkasi barbaree itti uluun sana haalaan rifachiifte san sarakkoon baduma siiti boo diliitee akkas godha haasis baroo osoo dilee qabaachuu baatte nama isii miidhu san birattu hin mayitu diliitii akkas godha haaya qabee jaarra guute hayi mucaa xiqqaa kana narra darbiteetiin baatii afur guutuu maashaallah dandeettii inni qabu mana kana keessaa gabbee guyyaa tokko hordoftoota kan lubbuudhaan nama waachisan abbaasaa yaada aannan yaada akkanumaanuu dhuqmaasaa yaada nyaata isaatiin godha rabbi si haa gargaaru waan akkanaa ta'e namaanillee haaditu hordoftoota keenya egaa deemeetiin jira anamma ni isa biraas tureetiin jira viidiyoon bira maradhe malee sa'a sadi mookkanaa utaatiin viidiyoo maradhe kanaafuu galaan ka'een viidiyoolee isinii maree hordoftoota keenya nagaa naa turaan isiniin jaa beeyan gara mana kiyyaatiin deemu deema.